gara magaalaa guddaa suuqii ofii kan keessanii gabii ofii kan keessanii gizee qabdan kanatti gizee adaadha mindaa wxiqqaatee kuma 40 olii inni satti nagadaa gizee kanatti ammallee abbaa manaa keema akkamitti akkuma durii san jiramoo waan sitti jijjiirame miti si fakkaata. Jechuun roomii koo bultii keessatti situu na caala beekamti waan hundaa hamma kana waliin turuu keenya bakka jaalala keessa. Caala beekuu nan danda'a lamin si dura gaa'ela qabaachuu nan danda'a. Ani gaa'ela qabaatu malee gaa'ela hoggaa kudhanis gaa'elaan jiraachaa jiru. Biyya arabaa jiraatu gaa'elli wanti qaatanii itti beekiyatti hoggaa fi shan caala gaa'elaan jiraannenna. Sani booda biyyuma namaa kan jira jechuudha. Garuu ani wannan ijannoo kan koo dhiira akkas jala kaatanii shimlimitti jedhanii kadhatanii mataratti baatanii jiraata samu jiraata isin beekuun jiraatullee dhaafatullee jira. Kanaafiyyuu yoo isaa jedhee miti kan gadi jedhee jiraatu inni sanaa jedhee miti kan gadi jedhee jiraatu akkas kana manaa. Afaan tokkoo ta'a odoo jaalataniyyuu tidaarii kee taqaannaa himna. Garuu kadhadhaadhaan astamuudhaan abaabamuudhaan harmoosisuudhaan gurshuudhaan ala almoora warreen malaaka ahuንም እየኖር ካድና ወደፊት ማለት ነው እትፉፍሽ ውዴ garuu nuti kan walitti buunu yoo ta'e bakka waa'ee hojii irratti ani dirqama amalli ani qabu waan hojjetamu hunda ija kootiin argee wanti bitamu hunda qarshiisaa beekuun qaba. ጎበዝ kanarratti ሙሉስ ቀብሽ ጎበዝ ኢሳን ሞ መረጃ ሙሉስ ተደርሲሱ በርባዳ hin barbaada bakka barbaada garuu inni nama aggeeffaqaa namni kanama baay'ee bakka madaa kiyyaa tokke risiipsi agarsiisu barbaadanii yoo ati kana jettee haayilaayitii gubbaa malee diiteelii keessaa akka ati beektu barbaadanii yoo ati waa dubbat maaltu keessaa fudhataadhaaf amala akkana maal gochuufi duraan kana qabdu dhaqii afaan keessa rukutu eeshee nama namantu bakka ani iddoo akkasitti hin jaalladhu. Kun beekadha ijoolleen dubartii kuni piinkoodii oo paaswoordii dhiirri keessi argachuu barbaadu maal jedha muluu marrajaa siif hin kennu sani booda duraan mala kana qabdu marra isaa fidde siin jedha kunis immoo birii ta'eeti siin jedha akkuma afaanuma si jal'isa bakka akka dubbanni harka isaa akka dhiisne si guba marrajaa argaa jirtu itti fufuulee. Ani waan hojjetamu hunda bakka riisiitiidhaan waan hojjetamu hunda viidiyoodhaan ilaaluun barbaada. Oddoo kanarratti xiqqoo walitti buuna garuu manatti agarsiisa. Goobazii nama maali nama itti tuna dhaggeeffadha sirra. Koototu hojii fi jaa'oo jenne jaalalleetii miti bar eeshee. Amma bakka garuu dhubbuudhaan manatti agarsiisa. Ani birriin bilama bakka seeraan ala baanaan garuu birichatu xiqqaate xiqqoodha miti garuu ani eessa dhaqee baruun qaba. Kanarratti xiqqoo walitti bubbuuna ga'a. Guyyaatti meeqa waan lolla sababa hojiirra. Ani biloo kan godhaa yoo walaa si jedhama. Waan natti namallee godhu. Amma aylaka akkana godhi qaba. Yaa marqaa si afuufuu silqimsuudhaaf jedha Oromoo mammaa si galee namni tokko namni adda iskiriiptoo fursaasii qabattee walitti dhuftee warshaa dirjiitii keechaa gara abbaa ofii keechaa barwa xiqqaate bar nama qaxaree hojjechiisa akkamitti meeshuma yoo Addis Ababaadhaa fide hin buusisu isaa afoo sabi baay'oon nama qaxaramuu yeroo gara qaxaraatti darbee jechuudha miti idimee humna eenyuti humna haadha manaa isaati inni jidduu kana keessatti wanni hojjetee fide tokko jiru miti buleetii waan ati argite bituudhaan waan ati godhi jettee godhuudhaan ala birri isaas keessa dodammarree jirti laatawa hin jirtu. Inni hin jirtu gini na gargaaras immoo huqqubee seenee akkasuma hojjetu sana keessa. Isa sin kaalli bee odoo birrii kee nu qaxaraatti nama hojjechiifattee birriin kee ba'uun hin oolu bee nama sanii si galee qaabite nama kana abbaa manaa kiyyattee kan itti argite isaayyuu hojii kan ta'e isa dirjiitii ganama biddeen ashaka saanii keenya ashaka beekechaa bara akka oophaa nyaatu goote isa barji birrii argatu amma guyyaa daqiiqaa sakandii birrii argatu goote suuqii galee anama hammeenya abbaa manaa kiyyattee sa'aatii kan argabootaa kana geejjiree jirtu wanna ta'edha. Obboleettitti duniyaan qabeenyi ilma dhiirati tolufte akkanuma si godhu. Gaafa kana si godhanoo beekadhu waan zoorrame tokkotu jira gaafa sallaan. Maali dubartii akkuma ati shakkitu kan isaan leeji ta'anii shakku bara. Maal jedhanii shakku metta? Dubartiin biyya Arabaa dhufte yoo dhufte daariidhaan taatu qabeenyi hunduu kiyyatti nurra kaffalachuu dandeechi gaa'eefi kiyya akkasumatti dhaabbachuu danda'edha. Si jalaa zoorri kan godhatu jira. Kanaan marrajaa sitti mudidi yoo dhuguma haadha manaa isaa gaariidhaan si beekee yoo dhuguma isa
sin account satratti galchitee ittiin dalaggeessan indeet argoo wajin nagabii dabbikisha latti nika sila indaa keessatti namni fannoo argituu sigale garuu hin dhoskuro garuu hin dhoskuro Indokso oositti nimino balaansii keessa fakkeenya famma kuma shantama ati wajin goote kuma shantama kana bitame mee natti agarsiisetti noonu hunda sitti agarsiisna akkamitti amantas biree kuma shantama sun maal irratti ba'e lakki roomiyye in agarsiisa anatu jechuudha waan hundayyuu lakkisu anatti agarsiisa cubbuudha anatu jechuun bultii kana jechuun akkumatti oddooti dubbatte kanarratti waan hunde garuu waan hunde ifaan natti agarsiisa anumatu bakka yeroo inamanu bakka maaliif akka ta'e beeku na shakka anuma shakka malee waan hundayyuu natti agarsiisa sakaraa kana waan ila kule nalageeffadhu qaba shakkuun keessa kuma jirti ta'e anam wanna si gorsu asumatti mifta shumara si gorseetu yes waaman kalla se mama sena bareeda jamina seetu adanna kush gabat sikre ittifuf yaada ko wajira jiraate jabasi kenna ila mashi mal godu qabdi beektu amma inni illee irratti malaka maal kan jiru malaka kushi shakki kan isaan illee shakku warra diina Itoophiyaa ana ma waa baay'ee laga datti lee incisini ofitti jabaadhu ofin gatini akkasin ta'ini maali ta'ini jedhu nana jiru mana maa keessa maal rafi of gatu baate maal wanni fidamu maal fidamu wani kumaatu jiru sinigale jirani nama mee qaba amma waan kataa sun ndok sumu natti ni ma abalo kasna njidi nan jedi ana gize kana ngoro dugara masa kiya ya gorsa ku barbaro di waye Romi ko di fama jaratu jettu nawame amma ati ani gorsa ni barbade Romi anamma karora wagga me kan qabasete ammalle karora wagga laman hojjetadha en karoorse jira me ati dubartii cimtu dubartii baqa waan hunda gara fuunduraattis duubattis waan hunda beekta waan hunda sirraa baradheera galumo wagga lama itti jabaadhee ani meeshaa mana koo keessa sinne siraatan akkuma biyya arabaatti guuttachuun fedha kaayyoon koo akkas ka waggaa tokko kan meeshaa mana keessa wana ta'e ka waggaa tokko waa tokko harkatti qabadhee gala'ee yaadee jira mee galuma irri nama namun jijjiiree jechuun anna shakka yeroo baay'ee ani jechuun ana waggaa dheeraa wajjin ture naman galumoo waggaa koo lamatti jabaadhee hojjedhu mee ati gorsa kanarratti fakkaminaa kennita ila kuleetii yaani baqa jedhee abbaan murtii gisee nama lama ragaa fuudhee sadaffaanii afaan nama lama tokko baqa ila kuleetii yaani dhugaa rabbi si jedhamu jabina kiyya si keessa kanatti cimina kan kee si keessa kanatti gaaffii kan koo gisee hunda si dhufeetu gaaffii kiyya naa gaaffii kan almattu gaaffii ta'e kan makiyya jiru waan makiyya natti dubbatti natti fakkaata beektaa waan addaa tokko kurenna kuleetii kiyya waan hojii hojjettee jirtu wanti si hafi tokko jiru oggaa saddeetiif ji'a shamuu ji'a jaha hojjette amma yookaan oggaa afur kiyya beeka shamuu jaha oggaa afur oggaa saddeetiif ni qotu daa'imti ishee oggaa saddeetiif qaba sagal seenii galala barataa gola saddeetiif seenii ta'a jechuudha ishiin ammallee mana gola amaadaanii keessa jirti mana tokkorra lama qaba sini galee amma nama kana akka amma haalli amma argamu kanatti shakkaa jirtu maa shakkina seenii jiru shakkuus qabu tikekke obboleettii tiyya birriin kee ati asii dadhabdee fiddu gizee har'aa kana ormi Itoophiyaan hin hojjetatte malee galgala nadhee faana silkii kee sii bulu dhaqi ilaali feeksi quxurii dhambanee dhaqi ilaali kan nadhee faana jala argita obboleettii dadhabbiin akkasitti biyya namaatitti hojjetutti mul'atu birruma keetiin nadheen bira dhaqee si arraabsa birruma kan keetiin gabanaa kee dhaqee gurguruu odoo bi ofuma isaatii jalatee deebi'aa ta'u arrabni biraa siinaaf si galee kanaafiyyuu isaa boqachiiste wanti si boqachiisu si dhoowwe obboleettii biyyaati wanti boqachiisu si dhoowwe odoo si ta'eemu birriin sa'aatii kana akka qabuun akka ollaatti bulan akka ofiitti malee jedhu miti ila micoontuuni amma haala amma hin jettu kun wanni marrajaa hunda irratti ni waddee miti kakkaleenyaa seertiif damuu marrajaa isa dhabuu keenya barkan hoggaa meeqa biyya lamaan tursiise birriin keenya waan itti ba'u beekuu dhabuu kan keenya bara qabeenya keenya deemnee ofii keenya dhaabbannee ilaaluu dhabuu kan keenya bara kan dulloota biyya arabaa hunda jechisiisee asitti kamilee keenya mucaasisiisa oduu akka micoota naatitti qabeenyi lafarra jiru kan ijaan argitanii maallaqni keessa waan itti baastan beektanii biyyi arabaa oggaa lamaaf yoo guddate oggaa afur akkam yoo jabaate oggaan jaha baqii oggaan jahayyuu kama xambalaa'ina amma nuroo ammaa kana nuroo Itoophiyaa dur oggaa
ismat bashaatti bala baqii nabbara odoo birriin keenya akkaataa itti inni itti baqu hojiirra nu oolu ta'e odoo waan itti ba'asan marrajaa akkam ammoo buleetiin dhiyeette kan iyyaan nuuf marrajaa dhiyeessan ta'e waan marrajaa qubarraa hin qabneef waan birriin keenya itti ba'u waan hin beekne birciqootiin akkuma 50 nan bitama siin jedhe ati birciqoo bitadha itti gammaddaasa birciqoon tunoo kaa birrii 2,000 kumni 48 kan isaati jechuudha maawaqi allabbish yodo iyyandaan ati hojjetu risiitii marrajaatiin si ga'e nyaatamtullee taanyaallee shibbo lamin bakka risiitii san argee akkasini galee jiraami obboleettiitii abbaa manaa kee waaqayyo umurii isaa dheeru jechuudha haganaayyuu kan baaduu si godhe lafa tokkorra lama sii bitee jira minimmoo samaanaa kophaatti inni godhatu hin jiru garuu kan amma achi ila በጣም ነቄ ጀብዱ ta'e kan amma akka dur isa dhiiste bara beeru jirtu san isee abbaa manaa barri baay'ee hammaatee jira dhiirri amma itti annoo keetisii bula seetii keetisii dhiirri gisee har'aalaal filiteerii fi wiigiidhaan deemee jira buleettii fi sirraa maal si beeka kaasitti fayyadamee si beekaa si gale ataan isaaf afootti jaartiidha xirooftuudha gadda akkasii siin jedha ati xaqqamtuudha ati durriyyeedha ati dhiira olii gadhooftaa ati dhiira arabaata galabaabbata maqaan jibba sabbafu kana kan godhoo birruma ati ergitee nadheen biraatu maqaa siyaama kan dhaggeeffatu kan amma moo biyya nagubaa jiru bara amma ijoolleen baay'ee nunatti himtu badabbii miyaan gabagiriin ibsa bakka isaanii elektiriikii qabe kan na godhumaan birruma ishiin itti ergitee nadheen biraa jina dhaqee irratti dhabaas maal jedha kana kanarra miti fincaawaaraa miti itti dhabatu kun hojiin qabdu kan dhiirri olii gadhooftu gadda akkasiiti gadda maalii haadhara abbaa akkasaa ta'u maalii akkasaa ta'u ishiin hin xaqqamtu ishiin maal sitti tacamaallaqee waan argeeffama si galee jiraan ishii tan argachuudhaaf birrii ati ergitu maal kan sirkee keekesii bu sammuu maallaqatti bugattee fiddee odoo kan isaa ta'e bareeyee hidhimnaa gabbaa waan barbaadee haa godhu namaa miti maa hayiwaana faana ciisne hidhimnaa gabbaa garuu birrii ati akkasitti gubattee fiddee gizee har'aa ila obboleetti sirratti jijjiira dhaggeeffadha si'iin firaa bitata si'iin hiriyaa bitata si'iin beekamtii argata maallaqa kee kennuudha kanaaf obboleettii tiyya isaa kan siraa keechaa dirjiitii keechaa baaste odoo asi ta'emu harka koo xaragadhee maan deemee soofaa birrii 50 bitanne baqinaat faqaarii duniyaan lafti kun hin guutu deemee maa soofaa birrii 50 damooza kee ji'a tokko dhiyoodhaan ijoollee baay'ee qaba akkas qaba birrii isaanii yoo xiqqaate 40 naamin akka dhaggeeffadha soofaa ta'e bitatte algaa ta'e deemtee 20 kan firaashiidhaan 40 gasteesh dhaggeeffadha sitti nama buleetiiti firiijii takka bitatte firiijiif laawundarii 150 shii birgii deemito suuqii inni keessa dhaabbatu san keessa ati dhaabbatu isaan gabbee hojjedhu mannoo laalchiin beelaan illee hojii banwachuun kan moo maal kan moo deemito ati uffata biyya Joordaanitti bitatte uffata biyya bayyatti qabdu obboleettii tiyya kan kun amma laalfanne kanaafachuun nu fachiise kana iyya qayaayyaa shiyyata paapaalchi wiigii ka inni nadheen duraan birrii keetiin jala san iyya qaxxas meekaapti asini filiteeriin biyya bareechu anchi dammoo iyya taqabbaash suuqish ውስጥ ቁሚ ዳሚሽ ነው ላቢሽ ነው ድካምሽ ነው ኢሳን ሞ ገድ ባይ ሆጀ ዶ እና ከዲራ አን ከነ ሲዳም ዶሩ ኢል ከበዳም ሙሰቴ ከነካ ደግ ደም ለይት ይላል ኢሳ ወዲል ኢሳ ዳይመንድ ጉባን ነው ብሪ ጉባታ ሙሰቴ ወርቂ ሲያከጅ ከነካ ዴሚንጋ ከነ ከንጫኑ ጅዋና ከይዳ ነጋጋ ጅፋት ሆጀቴ ጅርት ሀገ ኢልሞን ነማ ወጀት አጋርሲስተ ጅርት በትክክል ነው ተቆራ ለማይቹ አማ ትክክል ሲየሊ ከማገላ አኩማኪ አንለ ወጥ ቆተን ሀውን ጃለ ዋን ኩመሽን ቁጭ የተሆነ ጃለ ዲስሙት ኩዋን ጋሪ ተኩማ በቃ ኢቭን ኢትዮጵያ ወንገል ማነ ለማለቅ ያከን ቀናኔ ማነ ወለ ወንክ ያ አቀ አን ዱባዩ ጋገና ቢያ አረባ ገና ወጀደ